Yoo yaa jira jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota maatii firee jalatti argamtan akkam jirtu nageenya rabbii isiniif haa ta'u isiniin jecha hordoftoota keenya har'a immoo nyaata fayyaa qabeessa nyaata kuduraa garaa garaatiin hojjetamu daqiiqaa salphaa keessatti hojjetame kan xumuramu isinii qabadheen dhufeera. Asitti waan hunda qopheeffadhee jira. Qaaraa faranjii gosa lamaan hin jira. Hindaanqoo muree xabbasee qopheesseetu jira. Hunduma isaayyuu waliin ilaallaa isiniin jechuu barbaada. Hanga viidiyoo xumuraatti na waliin turaayi. Makaarotii xabbasee shunkurtiitti naqee jira. Wanti ani shunkurtii duubatti hambisee fi akka baay'ee bilchaatu waan hin barbaannee fi har'a wanti nuti hojjennu nuudelsii kan jedhamu indoomiidha. Afaan biraatiin hundi keessanuu ni beektu. Daqiiqaa salphaa keessatti yeroo muddamtan yeroo misaa osoo hin qopheessin turtan illee akka daqiiqaa salphaa keessatti hojjettanii xumurtanii asitti bishaan qopheessee jira. Paastaa wantoota kana dirqama nuudelsii ta'uu hin qabu jechuudha. Dirqama nuudelsii ta'uu hin qabu. Paastaan illee yoo mana jiraate paastaa bilcheessanii itti naquun hin barbaachisaa. Nyaanni kun nyaata fayyaadha. Namuma kamiifiyyuu hin barbaachisaa. Kuduraa mana jiru waan hundumaa yoo itti dabalame wantoota baay'eedha jechuudha. Hindaanqoo xabbaseetiin jira. Kaarotii irraan xabbasee shunkurtii irraan itti naqee zayitii illee akkasuma itti goggodee jechuudha. Hanga viidiyoo xumuraatti na waliin turaa. Subscribe illee godhaa warreen maatii keenya hin taane nu jajjabeessaa isiniin jenna. Asumaan na waliin turaayi hamma fidee qaaraa faranjii itti naqachaa jira jechuudha. Qaaraa faranjii itti naqee hundumti isaayyuu baay'ee bilchina hin barbaadu. Maaliif daqiiqaa xiqqashuu keessatti ba'a jechuudha. Kuni qaaraa faranjiiti. Qaaraa faranjii gosoota biraatiin illee yoo qabattanii ani gosa lama bilchee qabaa har'aa fi yeroo biraa gosa waan biraallee itti dabaluu dandeessu. Gosoota garaa garaatu jira jechuudha. Bicaallee itti dabaluu dandeessu. Fayyaadhaa fi zanjaabila minaamina itti naqamuun hin barbaachisa jechuudha. Fayyaadhaa fi qaama ofiitiif baay'ee gaariidha. Namuma hunduma kamiifiyyuu jechuudha. Na waliin turaayi. Asumattis zanjaabila itti naqee jira. Haala kanaan muree zanjaabillee akkuma beekamu fayyaadhumaa fi wantoota baay'eedhaaf barbaachisaa fayyaa keenyaaf waan ta'eef yeroo nyaata kana qofa osoo hin taane nyaata biroo irratti illee osoo fayyadamtanii baay'ee gaariidha jechuudha. Namoota yeroo kana keessatti koronaan garaa garaa wanta jiruuf isarratti hin barbaachisa jechuudha. Shaayiidhaan danfifamee dhugamuu damma waliin makamee jechuudha zanjaabilli. Kanaaf itti fayyadamaa isinii jechuu barbaada. Nyaanni kun nyaata salphaadhaan hojjetamee daqiiqaa muraasa keessatti dhaqqabamuudha. Kun akkanattiin waan hundumaa walitti naqee jira. Hindaanqoollee itti naqee jira. Hindaanqoo dura qubaatti xabbasee jechaadha. Nuudelsii kan jedhamu immoo kun hadii kana isa kanatti fayyadama jechuudhaani isin ilaaluu dandeessu. Isin garuu yoo hin jiraanne paastaatti fayyadamuu dandeessu. Majiillee ammaan isinitti agarsiise. Sooyii kanallee namni wallaaltan hin jiru. Sooyii kana itti baay'inni itti goona. Soogidda ni barbaachisu. Namoonni irra caala soogidda barbaadan itti godhuu dandeessu. Kun immoo sisimii ooyidha jedhama. Firmeelii kuduraadhuma garaa garaatiif kan hojjetame jechuudha. Kuduraa garaa garaa fi nuudelsii adda addaa irraa kan fayyadamu jechuudha. Wanti kanatti wanti dabalamuu qabu wantoota baay'eedha. Garuu amma borogolee kan jedhamu wayii ittiin dabalama. Ani mantii itti godhe jechuudha. Malfuufi jedhama afaan biraatiin. Afaan keenyan immoo xiqillilii kan jedhamullee hin qaba. Shunkurtii baarollee ni qaba jechuudha. Asitti ni qopheessee wanti jedhee kan jiru. Akkas isiniin jedhu borogolee yoo argattanii waanuma kuduraa jiru hundumaa yoo itti dabaltan gaariidha jechuudha. Nyaata salphaa fi daqiiqaa muraasa keessatti qaqqabsiiftanii nyaata bareedaa. Nyaata namatti hin ulfaanne jechuudha. Qaama keenyaaf fayyaa kan kennuudha. Amma xumurameetu jira. Itti naqadheetoo waliin ga'ee
hanganumaa na wajjin tura. Subscribe illee like godhaa isiniin jedha warri as jala jirtanii. Intaayinaa nu jajjabeessaa like share nu godhaa nu jajjabeessaa walaa jabeessinuu isiniin jenna saba keenya. Ummata qaqqaalii warreen hanganuunallee maatiin nuuf ta'aa turtan nu jajjabeessa jirtanii hedduu galatoomaa isin galateeffadhaa isiniin jedha. Ammas immoo na jajjabeessaa na waliin turaa isiniin jechuu jira. Kunoo sooyaa itti godhaa jira. Durarree itti godhee jira. Hanga nama barbaachisetti itti godhama jechuudha. Sisimii ho'iin kun baay'achuu hin qabdu. Namoonni sisimii ho'iin beektan jedhee yaadu sisimii ho'iin kun baay'ee cimaadha. Kanaaf wanta xiqqoo itti godhamuu barbaachisa. Amma haala kanaanii xumuranneetu jirra isiniin jenna. Nyaata salphaadha akkanumatti xumuramee kunoo jira walitti naannamee daqiiqa muraasa keessatti kuduraan baay'ee bilchaatee namatti hin tolu waan ta'eef daqiiqa muraasa keessatti xaxabbafamee yoo xumurame gahaadha. Isiniin jechuu barbaada obboleeyyan kiyyaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota firii hanga viidiyoo walitti deebinutti nagaatti turaa isiniin jechuu jaaladha. Bye bye.